gaafa gara xumuraatti dhufu ogeeyyiin mana tiyaatiraa keessa jiran ogeeyyiin Oromoo kan yuunivarsiitii keessa jiran Looreet Tsaggaayee Gabramadiin dabalatee galma tokko guutanii dhufanii koomentii nuu kennanii jechuudha. Ammas irra deebanii tun hin bahin. Sittaa mul'atu. Biheeraawi tiyaatirii jechuun maal jechuudha? Bakka mootiin Haile Sillaasee bakka taa'umsaa addaa isaaniif qophaa'inaan achi taa'anii waa daawwachuuf qopheeffatanii bakka murteessaadha. Oromoon ofuma isaayyuu madda artiiti. Ofuma isaatiiyyuu madda artii ta'ee yaada. Maaliif uummatumatti akkasumatti qabatee jira waan ta'eef. Eenyudha aseenuun baga dhufte Bayar bila Atam ya Kerem Tai Nagara Kerem Yurta Nagar Lubung ke yurti Bayar Wah kayak gitu, sakiran susah kan? Oke Asam ya? Atam Agak Bayar besar. Atam Asam. Nagara Agak. Sanjit Bayar. Ayo Asam. Bayar Berapa negara? Bayar Nagara Tai Kerem Dari Bayar ke tiket? Agak Kerem Bayar Nagar Nagar Oke Julle ko ami Kerem to na basani Yurta Nagar Bayar bos Oman je Bo Malan tak itu Anni kendi fayyada Nagar bos Nagar Gari Nus fayyada Ready Atam Bayar Atam Kita Bayar kita Atam Nagara Guru Ikomwan Kita Kita bro Atam Kerem Bayar wala garre ya Arab bahasa Wala gara Gari warke Taki balbalora daawwatu nama nurraa eegi kaantala kusilaa biyya keenya keessatti gogorrii taanerra Taki me Kerem haalli jiru kun attamire Haalli jiru baay'ee gammachiisaadha. Injifannoo xuruqaa galmeessaa jirra. Abdii qabna. Abdii qabna. Gaarii jabaadha jabaadha uummannis dammaqaa jira hirribaa dammaqee obbolaa jira of qopheessaa jira uummanni harqoota gabrummaan baannudhaa jira jabaadha. Dhugaa. Ati attamii hojii kee maalani nan barreessa afaan keenyaan aadaa keenya seenaa keenya hin barreessa abdiin qabus kaayyoon koos kanuma geerransu maa'in jabaatu gudina humna jaleessaa jirta. Amma kana isin jedhu jarri immoo akkamatti jiraachisu kanuma
jarrimaan isaanis sabaran hojjetu anis sanitti amanuu san fedhu hojjetaa jira hidhaadhaan na adamsu hidhaadhaan na doorsisu na sodaachisu foon guggubu amantii koo keessa koo immoo hin guggubani keessi koo fi amantiin koo fayyaadhaan siin jedha gaarii amma kana deemsiif argamu jira jira malee kuni kutaa lamadha walitti wal duukaadha kan inni jiru ilaanni duraa kuni seenaa oromoota qabsoo bilisummaa keessatti wareegamanii fi warrallee amma biyya faranjiitti deemanii gootummaa oromoo galmeessisanii kan gooticha gara walloo kan abbaa waa xoofaa kan gooticha gara finfinnee kan tufaa munaafaa kan gooticha gara guumaa kan firrisaa abbaa bokkiifaa kan gooticha gara horroo kana biishee garbaafaa kan abdiisaa gaafaa kan oliiqaa dingilfaa kan fatansaa iluufaa kan maammoo mazammirfaa kan taaddasaa birruufaa kan elemoo qilxuufaa kan gooticha gara baalee kan abdullaahi gadamoofaa kanaafi kan gootota oromiyaa hedduutu as keessatti barreeffamee jira maqaa isaanii waameen fixu kan qabu as keessa kutaan lammaffaan immoo seera hawaasni oromoo ittiin of bubbulchaa ture seera nama hin miine Dukkanaan duuba erga hojjettanii booddee fiilmii yookaan tiyaatira biraa hojjechuudhaaf carraan arganne immoo achuma ammaaf miidiyaa irraas baddanii tiyaatira biraa yookaan diraamaa biraa hojjechuu irratti hin mul'anne taatoo jaboo akkasii Oromoon osoo yeroo ammaatti deddeebi'ee argate gaarii ture. Mee hojjechuudhaaf fedhii dhabdan immoo maaltu ture innaan baddanii? Ani gamma waan tokko kitaaba barreessee kanarratti akkas jedheera. Ani amma artistii miti ani keessummaa artiiti keessummaadha. Maaliif biraas hin dhibu amma naannoo kubbaan amma garee mataa warri taphatan biraadha. Garuu immoo warri biraan hafne hin jiran warra akkasumas warra artii kana biraa hin hafu baay'ees ittiin cichine kun utuu ta'e ani jireenyumti ko artii irratti hundaa'e ta'e baay'ee gaarii ture anaafis. Ammuma immoo waan barbaadu sana qabattee deemte wanni taata bu'a qabeessa taata akkas ture. Makiinaata kanaa gaa kallattii artiitiin ani baay'ee hin deemne jijjiiramni dukkanaan duuba boodas wanti ta'e diraamaa lamarratti taphadhe baay'ee wayan tokko namni hin beeku dhaabaadhumatti beeka fuula dhokatee kan jedhamutu jira barreeffama isaa keessa. Achi keessattis akka gaariitiin taphadhe yeroo sana. Innis ariifii ture garuu inni asitti baay'een argisiisamne fiilmii isaa fudhatee deeme dhaabaan biyyannaa gadhiisu. Egaa jijjiiramni biyya keessatti ta'us immoo kan sirratti fidu qaba. Sirratti sin fida, kanarratti hin fida, kanarratti sana wal qabatee egaa baay'ee aartii sanatti baay'ee mul'adheen beeku dhiisees hin beeku jecha. Hedduu galatoomaa egaa umurii keessan keessatti waa hedduudha kan isin hojjettanii dabartanii egaa dukkanaan duuba hojjettaniin duubas ammoo barumsa keessan addaan hin kunne haga sadarkaa PhD keessaniiti kan isin jirtanii. Mee kan isin barattanis immoo Biraazil, Jarman akkasumas immoo Itoophiyaa keessatti immoo
Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii kan isinitti barattanime gara kitaaba keessanitti osoo hin dhufin haalli isin barumsa keessan kanaan itti milkaa'uu dandeessan immoo maaltu ture? Biraazilitti yuunivarsiitii kamitti barattanii, Jarmanitti yuunivarsiitii kamitti barattanii kan jedhuun maal irratti immoo akka hojjetaa turtan? Egaa karaan dheeraadha. Karaa dheeraa kana hunda wanni jennu akka ani Baahirdaar irraa fixee Ruusiyaa irraa fixee as deebi'een ani barsiisaan ta'e jechuudha. Barsiisummaa sana ani fedhii baay'ee barsiisummaaf qabaadhee miti yeroo sanatti. An nama industiriitii irra fookasiin koo. Biyya alaatii yennaan deeman maashinii baay'een bitadhee dhufe. Maashinii jechuun kan ittiin ogummaa kanaanii raajuma hin hojjedha kan jedhu. Maanni haadha kee abbaa kee kana maatii kee jaallata Oromoo kanatti jaalala. Ana achi sana hedduudhaan ba'ee akkasitti qabanii warra kunuunsan. Baay'een isaan jaalladha. Baay'ee jechuun hunduu maatii isaan jaallatan immoo ijoollummanis dhiisee waan biraa deemeef barumsaa fi yaadaa dhumanii haati koo haadha koo keessumaa wanni jedhaa deema. Kanaaf mi'a bitadheen as deebi'ee hojjedhee isaanis gargaara. Ofis gargaara. Akka gaariitti bu'aa gaarii qaba bara sanatu maashinoonni koo naa galaniiru ta'e gannan faabrikaa faranjii keessa hojjedhaan. Innaa sana qaxaqqateen hojjedha. Hojii kanaanii maallaqa baay'een argataa ture naan biyya Ruusiyaa keessa yeroo boqonnaa akka nama ogeessa achuma jiraateetti na simatu birrii baay'een argadha. Kanaanan maashinoota biteen konteenera naan jedhu mukaan kan qophaa'e. Waan guddaa dhedheeraas akkasii kanatu hin ta'in jira konteenerri wanni ta'u gabaabbatee kan hojjetamu isatti konteenera lamanii ergee jechuudha gara biyyaatti. Maashinni koo kun onnaa Ihaadigii fi warri wanni waraansii dargii wajjin onnaa taasifamu Asab irratti saamameeti gara Eertiraa galee jechuudha. Baay'ee amma jireenya koo kan toora biraa qabsiise tokko isa kana. Direct ani nama biizineesii dhufe jechuudha. Amma gidduutti immoo waggaa lama onnaan Finfinnee keessatti rakkadhu diraamoo kana fa'aa hojjedha malee kan nyaadhu kan dhugu baay'ee rakkisaa ture jechuun maatiin fagoodha. Halluu walqixee wanni miti barsiisaa ta'een Jimmaan deemee Jimmaa ka'een gara Adaamaatti immoo jijjiirradhe tiitii ayoota keessan ture. Achi immoo gara biiroo barnootaatti na jijjiiranii anillee gaafadhee miti isaa hojiimaa fedhee biiroon barnootaa teekniika kanas sadarkaan barumsa koosu guddaa waan ta'eef gara biiroo na fide jechuudha. Biiroo irraa immoo gadhiiseen deebee gara yuunivarsiitii Adaamaa deemee ture. Waggaa 9 tureen gara yuunivarsiitii Adaamaa deeme. Akkuma achi deemee naan dipaartimentii ediin ta'e achuma nan School of Engineeringiitti geggeessaan ta'e. School of Engineeringiin barataa 10,000 qaba yuunivarsiitii Adaamaa keessatti yeroo ani geggeessu kana jechuudha. Maastersii baadhee nama yoomiitti sadarkaa guddaa kanarra taa'ee proposaalii adda addaa barreesseen dorgomutti ka'ee achuma nan fandee argadhe jechuudha. Garuu saandwiich piroograamiidha. Saandwiich piroograamii jechuun yuunivarsiitii tokko irratti yeroo ta'e tokko riisarchii hojjettaa yuunivarsiitii biraa keessattis akkasi. Kanaaf yuunivarsiitii of Freiburgiin wanni Jarman keessa kan inni jiru tokko isaa Piroofeesarri ana hojjechiisu achidha kan inni jiru. Laaboraatoorii isaanii keessatti maal achi isa wajjinan yeroo baay'eedhaaf gara ji'a 8 gara ji'a 9 achiin ture. Achi immoo ka'een gara Biraaziliin deemee jechuudha. Konnekshinii qaba yuunivarsiitii piroofeesarichaati. Konnekshinii qaba walitti hidhamiinsa qaba yuunivarsiitii Paranaa kan jedhamu Biraazil keessa Federal University of Paranaa jedhama. Achi keessa gara ji'a 5 taa'ee achitti laaboraatoorii isaanii keessatti ijoollee isaanii wajjin piroofeesaroota isaanii wajjin waan hojjedheen dhumaa xumureen egaa yuunivarsiitiin Adaamaa immoo abbaadha. Maaliif achiin ka'e waan ta'eef. Kanaaf asirratti dhaqee difeendi godha jechuudha. Adaamaa irratti egaa warri difeendi naan godhu piroofeesaroonni irraa dhufanii Ispeen irraati kan isaan dhufanii hin beeknu jara waamamanii si qorumaaf waamamanii dhufanii. Ispeenii fi biyya keessaas jiru akkasitti difeendi godhee PhD hojjedhee Egaa bu'aa ba'iin jireenya keessanis kan hojii keessanis akkasuma waan isin dabarsan barumsa hedduudha kan namaaf laatu keessattuu dhaloonni waa hedduu baratu jenneeti kan abdannu. Egaa gama biraatiin ammoo gara barreessuuttis ceetaniitu kan isin jirtan egaa taatoo jabaa tiyaatiraatii akkasumas walaloonii barreessituu
diraamaa garaagaraa isin hojjettu amma gara barreeffama ogbarruutti dabalamtaniiti kan isin jirtanii. Egaa galmee badii argame jedha kitaabni kuusaa walaloowwan isin barreessitan kuni kitaaba jabaadha. Akkan hubadhutti waa hedduudha gara mata dureewwan 53 kan qabu fuula 216 kan inni qabu jechuudha. Sanaan mee baroota meeqa kaastanii kan galmee badii kana barreessuu jalqabdan mee maal faatu ture akkamittiin gara ogbarruutti immoo dhufuu dandeessan? Egaa jechuun isuma dura dubbanne jechuun fedhii tokko waaqayyo si keessa kaa'a. Jalqaba immoo gaannaa barumsaa adeemtu immoo tuttuqaa adeemta. Muuxannoo adda addaa immoo argataa adeemta. Amma kan harkatti hafe isheedha jechuudha. Diraamaa qabadheen deemaa ture siin jedheera sanatti hin fufne. Wantoota kabira fakkii hojjechuu qabadheen adeemaa ture sanatti hin fufne haalotan siin jedhu sana keessatti dhimma isaanii bakka deemuu hin dandeenye. Kan harkatti hafe ishee kana maaliif seete? Ciistee sin barreessita maal? Manuma keessi duukaa bakkuma sitti toletti mugaasi kuni wanni kana abbaan kuwaati koo maatiin biyyi jedhaa jiraate waan ta'eef ani numan barreesse malee yoo dubbichoos immoo keessa jira akkuma jalqabarra sii kaasisan. Uummata keessa jira ani xiqqoodhuma ishee egaa akkuma kootti akkuma nama tokkotti wanni jedhe malee waan godhe hin qabu garuu gadduu dandeessaa gadda kee ibsitaa gammaduu dandeessaa gammachuu kee ibsitaati nama waan adda addaatti sitti dhaga'ama waan sirratu tokko sitti mul'achuu danda'a tu sirra teettee wanni jettaa isaan akkasii kana kanaan yoon barreesse isumaati koofaa jedhaa daakuu daattu sana isuma abbaan koofaa jedhaa qossa qotu sana karaa biraatiin inni ibsee kanaafin iseetti natti hafe maaliif barsiisaas ta'e taa'ee nan barreessa gaafa natti tole gaafa qofaa ta'e. Bara meeqa kaastaniiti kan waa'ee kitaaba kanaa yaaddan? Turee dannoo ba'a maal kuni 83 yonnaa wantoota taateewwan bara 83 ti hagammaatti jiran. As keessa jira. Jechuun kan qophii ijoolleef qophaa'ee jira. Tokko isaatti jalatti barreeffamee. Jalatti barreessaniiti kan jirtanii keessattuu mata dureewwan gurguddoo adda addaatu ni jiru. Egaa yeroo keenyas fayyadamaa deemuu fi walaloo tokko daawwattoota keenyaan erga nu affeertanii booddee gargar baana. Hooda gaafadhu kan jedhu kanaati. Waa hoodaa irrattis waan 2-3 nuu tuqxu. Asumarraa immoo hooda gaafadhu kana. Duraan waa jedha. Tokko kuni walitti kuufameeti. Coramee jechuun kitaaban godhadheen barreessine ani gaafan barreesse. Calluma deema yaada bakka fedhii si keessa jiraayyuu barreessitu man kaa'u baay'inaan uumee maaf gara natti hin harkisnu. Baay'inaan immoo kun bara kan barreeffame bara maaster pilaanii wal qabame biyya kana keessa dargaggoon qaraafamni ture sana keessa atis namaan teessee ilaaltaa waan raafamu keessi raasaa waan baay'een as keessatti yeroo sana baay'ee kan barreeffame. Kan biraan kitaabni kun kan ba'uu malu waggaa dura ture. Waggaa dura tureera kun iddee ba'e kitaabni kun iddee xumurame waggaa tokko walakkaa durayyuudha. Garuu mikinata maallaqni waan argamuu dhabeef dhufee harkifamee dhufee as ga'e jechuudha. Kanaaf kan inni dhufee as ga'e. Kanaaf akkasitti hubatamu kanarra arruma jedhamee barreeffame miti adeemsa keessa kan dhufe dhimma aadaati jira, dhimma afaaniiti jira, dhimma seenaati jira, dhimma qabeenyaati jira, dhimma duudhaati jira, dhimma uumamaati jira. Dhimmoota hin danda'e akka nama umuriinsaa xiqqoo ishee deemeetti waasuma keessatti sana qofa miti. Dhimmi nu qabnu baay'eedha. Jimmarraa maal qabnu? Wallaggarraa maal qabnu? Baharraa dhiharraa isaan kanallee haalatti as keessatti dabalaman corner to corner amma danda'ametti namni warraa fuudhee itti muuxannoo isaa akka sheer walii gochuu danda'uufan isaan kana walitti qabeen as keessa kaa'ee gaa namoonni ogeeyyii baay'een na gargaaran baay'een galateeffadha. Hoodaa gaafannuuni. Mee hoodi maali? Isan jedhama. Ishee jechuu fi na saammatte. Hooda jechuuni seera waaqeffannaatiin hoodatti jira. Waaqni yoo mufate uumamarratti yoo mufate lafarratti yoo mufate namarratti yoo mufate gochaan argisiisaa jedhamee fudhatama. Fakkeenyaaf amma fardi jira. Fardoki immoo harrees ta'uu danda'a fardi wayii hin jira. Farda irratti yoo gaafti biqilee fuulli isaa farda gaafa godhatee yoo sitti dhufe kun ergaa waaqayyooti. Waaqayyo mufateera. Hooda gaafatamuu qaba.
Ooda yoo namni ija lama qabu jisaa furtee dhalate kun ooda. Waan addaati waaqayyo mufateera jireenya ilma namaarratti. Kanaaf ooda gaafata. Ooda kan gaafattu eenyuun gaafata? Ayyaantuu gaafata. Kan Rabbi wajjin dubbachuuf waaqayyumti ayyaantuu godhee isa uummata keessa jira kun. Namticha kana gaafata. Dhattee gaafata. Hiika isaa sitti hima. Hiika qofa miti. Furmaata isaa sitti hima kanatti gochuu qabdu. Waan barbaade jechuu danda'a. Kan mirga namicha kanaati. Isatti beeka wanta himu. Taarii akkas jechuu danda'a. Kunoo galaana guddaa ba'aati. Korma akkasii qalaati. Waaqaan dhiifama gaafadha kadhadha jechuu danda'a. Achi keessa kan jiru seera mataatu yookaan tulluu guddaa kanatti ba'aati yookiin immoo malkaa akkasitti ba'aati jechuu danda'a. Hin beekan. Garuu ooda isatti wanni kaa'achuudha. Oodaa gaafannoodha. Oodigaa waati jira waan addaa. Ooda gaafannaa. Mee oodaa gaafannu mee kitaaba kanarraa gaa. Sagalee koo ciradhu. Egaa. Ooda haa gaafannoodha. Hawaasiin hamatu warri dubbii qotu hawaas guute jedhu warri waan fedhu. Hawaas kan Oromoo ta'uu mufatanii garaa gubatanii buqqa'ee hin ka'u silaa maal godhanii utuu danda'anii akkuma baranii fe'an fudhatanii. Dabalee haa guutu ammallee as ce'ee achi ce'ee gamaaf gama ga'ee guutee dambali'ee gaaratti ol ba'ee tabbarra qaari'ee boonee bashannanee akka fedhu ta'ee orma maaltu aarsee inaaffaan bobeessee. Gocha uumamaatii kennaa ganamaatii ormi ofii dhamaatii guutni hawaas baranaa waan himu qabaatii. Guutee haa dhangala'u kan fedhasaa ta'u bakka yaadaa ga'u haa guutu ammayyuu inaafaan haa hiyyuu. Guutee haa dhangala'u kan dallanii taa'es dhoyaa tatarsa'u dallansuun bokokee hamma hidhiirra ra'u kanaa qorichisaa haa baruu hammasaa. Madda isaa yaadattu bishaan hawaas kana gubbaarraan gad dhufa karaa giincii sanaa karaa aanaa dandii dubbiin achiin kaatu duruu seenaa qabdi. Qalbeeffadhaa firaa dhimma kana bira ibboo cimaa jira kan hiika barbaadu hiikamee baramee falamee furamee lammii kan fayyadu. Hiika isaa barbaachaa hunditti haa yaadu maaliif akka ta'e hiita'ee guutee dambali'e maalumaaf ta'ina akka malee guutee lafa hunda dhuunfatee hawaas baranaa kun guutamee kan akkas dheekkamee maalumaaf ta'ina. Utuu inni jiruu sabni isaa dheebotee huqqatee qallatee hiyyoomee rakkatee dhiitamee salphatee jibbaan tuffatamee kan qabu saamamee akkan dubbanallee afaan ukkaamamee mirga isaa sarbamee gadadoon guutamee utuu lubbuu qabuu jiraattu awwaalamee karaa deemaan garuu dhufee achi qubatee dhugatee quuffatee qoonqosaa jiifatee garaasaa guuttatee qaqabbaneeffatee furdatee gabbatee quufee deeqqifatee miilatti dhiqatee jiraachuu kanatu dallansiise laata maal hawaas baranaa maaliif akkas dutaa moo humnaan ukkaamamee dirqiidhaan qabamee afaan loggomamee xaxamee harkaan miila hidhamee sadeeme harkifamee qeerraa buqqifamee bakka biroo ga'ee ormaaf ifa ta'ee jiraachuu kanatu isa aarse laata hawaas maaliif dutaa. Kana mufatinaa maal dubbiin akkanaa kan hawaas baranaa moo gaddaaf gadadoosaa keessatti obsatee utuu garaan boo'uu nageenya filatee huccuu aadaa uffatee marga jiidhaa baatee bokkuusaa qabatee tokkummaa gonfatee angafaan durfamee foolleedhaan marfamee qeerroon geggeeffamee qarreen faarfatamee hundumaan guutamee hundumaan kuulamee horaar sadii deemee waaqa isa uumeef galata galfatee seenaa irratti seenaaraa hojjetee Oromoon galuusaa nagaan irreeffatee gammadee tilaata ajaa'ibsiifatee kanaaf ta'inaa guutni hawaas baranaa moo waraanaan jaanja'ee harargeen buqqa'ee harka qullaa ta'ee qixxondaan faca'ee hiyyummaarra bu'ee jedhamuu dhaga'ee haariidhaan boba'ee deebisee qubsiisuuf birmachuudhaaf ka'ee deemaa jira laata maalumaaf maaltu itti mul'atee akka malee guutee hawaasa akkas dute moo wal sossobuu nafee gogaa walaaduuni isa tokko saamanii qorqanii nyaatanii jiraattu awwaaluuni jiraattu awwaalanii duroomuu yaaluuni
Duddatti na baadhaa achi ciisee nyaadhaa jaalladhe fe'adhee jibba sin dhaadhee akkan barbaadetti maqaa isiniif laadhaa lugamni na harkaa isinuman dhaadhaa waliin jechuu nafee wal qixxummaan dhufee nageenyi itti fufee biyyi nagaan rafee arguu dhiyaate ta'a. Hawaas baranaa kun maaliif akkas dutaa? Waan guuteefuu qabaa. Waan guuteefuu qabaa lagda waas miilanaan shakkiin Oromoo waa jirti baranaa. Hawaasumaa kan isaa maalti himamaa? Galaanatu yaa'aa galaana walakkaa badhaasa rabbiiti eenyus sana shakka. Kan shakku haa shakku hawaasiif Oromoon durumaa wal beeku waliif qabu kakuu durganamaa kakuu kan uumamaa kan ormin dabsine kan eenyuun cabsine. Du'een bada malee hin deemu eessallee biyya koottaa hafuu ormi haa hinaafuu jechuudhaan kakatee dachee isaa filatee cirrachaan makatee keessa gad dhokatee seenaa kan hojjete hawaasuma kana ta'uu eenyu dagate. Inaaffaa alagaa achuma lakkifnee kan fallu haa fallu tokkummaa cimsannee hawaas kana bira iciitiitu jira. Iciitiin kun hoodaa waatu jira booda wal qabannee deemnee hayyuu mariisamnee ayyaantuutti mannee dhimmicha hubannee akka eegnu qophoofne walumaa kan qabnu dursa walaa taanu walaa dhaggeeffannu. Dhimma keenya hunda mariinaa hiikkannu hiibbicha hiikkannee falakka keewwannu maraamartoo keessa cabsinee akka baanu beekaa bira deemnee hoodaa haa gaafannu jedha fulbaana 21 bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti October 01 2017 Buraayyuu jedha. Hedduu galatoomaa yaadaan Hawaash qalbii nu fuudheeti kan inni deeme waa hedduudha namni kitaaba kana dubbise kan baratu jenne yaadnaa keessattuu baroota 1983 kaasee haga ammaatti taateewwan jiranii fi walaloowwan kuusaa bara baraan jiraatan qabateeti kan inni jiru jechuudha. Egaa turtii haga ammaatti taasisneen daawwattoonni keenya waa baay'ee akkasinarraa baratanii fi ogummaa keessanis hojii bu'aa bahii barnoota keessanis waa hedduu akka kuufatan abdiin qaba. Egaa dhumarratti keessattuu industirii fiilmii Oromoo keessatti diraamaa Oromoo keessatti waa akkasuma ogbarruu Oromoo aartii Oromoo keessatti jalqabbii isaatii kaasee haga ammaatti waan inni tureetii fi akkasuma qulqullinni isaa eegamee akka jiruutii fi aadaawwan dogoggora ta'aniif dogoggora hin taane kan dhaloonni dhufa darbaa walirraa fuudhee deemaa ture isin kan isin dura turerraa waan dogoggoraa waan fuutan yoo jiraate akkasumas ammoo warri amma guddataa jiran immoo warra amma jiran irraa dogoggora fuudhanii akka hin dabarreef wantoota jiraniif wantoota ta'uu hin qabneef wantoota ta'uu qaban jettanii yaaddan dhaamsaa gootanii daawwattoota keenyatti akka nuuf himtan carraa isinii kenna. Haa ta'u galatoomii egaati dhugaadha. Dura seenaa aadaa duudhaa waan akkasii maatiin Oromoo wal bira jiraateeti maatii isaatti kan himu dur bara duraa keessa jechuudha. Afaanii walitti himan barreeffama hin qabnu dhimmi keenya baay'een afaanii walitti himuudhaan dhufe kan inni adda nagahee jechuudha. Amma gaa iddee barri jijjiiramaa dhufe immoo aadaan sunuu afaa dhufeera. Maaliif hafee ilmi yoo dhalatee intalti yoo dhalattee baratteeti bakka biraa deemti. Maatii wajjin hin teessu akka bara durii sana wal bira taa'uun hin jiru deemanii hojjechuu dirqama kun jijjiirama biyya lafaa irratti ta'e jechuudha. Kanaaf adeemsi duraanii nuti dhimma keenya walii dabarsaa dhufne kun amma rarra'eeti kan inni jiru. Deebisee walitti hidhamuu qaba. Maaliif nama taatee jiraachuu qabda lafa kanarraa uummata taatee itti fufuu qabda lafa kanarraa rabbumati si uume afaan kee wajjin maal wajjin aadaa kee wajjin si uume. Kanaaf waan garasii fidattee dhufte kana aadaa kee kana duudhaa kee kana afaan kee kana waan qabdu kana deebistee walitti wanneechuuf immoo carraa tokko natti mul'ata. Carrichi maayin namni baratee hin barreessa kan dur dhabne sana barreessuudha. Amma barreessuun keenyatti gara afaanii walitti himuu qofarra gara afaaniinis walitti himaa gara barreeffamatti ceesisuun dirqama kun qawwa guddaatti mul'ata jechuudha. Garuu amma akkanatti mul'atutti artistoonni baay'een socho'aniiru. Keessumattuu fiilmii irratti sochii guddaan argaa naannoo diraamaallee ammas itti mul'atu darbee malee gara barreeffamaattis baay'ee sochooteetti ijoolleen. Kun hawwii keenya nu warra bara sana turree fi hawwii guddaadha nuuf nama murtoofne ganda keessa barbaadamne argamne warra hojjenne har'a garuu galaana bakka hundattu artistii argatta gara waa'ee kitaabaa kan odeessu argatta. Kanaaf warra mijirtan
barreessuudha. Barreessuuf immoo jabeessamee qoratamee qulqullaa'eeti barreeffamuu kan qabu. Asirratti dogoggora hojjenne jechuun dhaloota garasii dhufee dubbisuuf waan dogoggoraa keenya jechuudha. Isa xixiqqoo ishee natti mul'ata. Maatii keenyatti deebinee waan lafarra jiru kilir goone qulqulleeffanne wanne jechuudha. Qulqulleeffanne barreessuu danda'udha. Waa barreessuuf honnaa kaan kun sadursaati. Namoota gurguddoorraa, namoota jiraatanirraa barreessinee waan sirrii sana kaa'udha. Isa qofa miti aartiin baay'eedha. Sirboonni illee jiru beeke. Sirboonni keessumaayyuu waa'ee aadaa, waa'ee duudhaa waan akkasii kan onnaa ilaalu warri sirba daayireekti godhu ijoolleen babbareedan jiru akka gaariitti dhimma hubatanii kan hawaasni qabu wajjin walitti hidhanii kan ta'uu qabu fakkeessanii kan hojjetan jiru baay'ee jiru. Garuu iddoo tokkotti wanta arguun qaba. Fakkeenyaaf ijoolleen durbaa teessee birilleedhaanii daadhii dhugaa kun hin jiru never. Ani kan argeen beeku ijoolleen durbaa daadhii dhudhillee dhokatteellee ta'a malee aadaa miti kun. Machiidhaam sanatti kanaan. Ijoolleen xixiqqoon kana encourage onnaa godhamee sirba irratti as ba'u kaan immoo diizaayinii wayaa aadaa irratti isa advertise gochuuf poosti ta'an yeroo baay'een wal falma sirrii miti kana sirreeffadhaan jedhee barreessu. Waan akkasii hubannoo dhabuurraa dhufe fedhiin jira ka'umsi jira hubannoo dhabuurraa dhufe kun sirrachuu qaba anaaf. Kuni kan gama kanaan ani caafima isheen kaase malee gadi bal'aa waan ta'eef warri diizaayinii wayaallee hojjetu. Ashaaraan harka koorraa kanuma kooti. Hin jiru iddoo bira ashaaraa kooti. Aadaan Oromoo kan Oromoof kan Oromooti biyya lafaa irratti ilma namaa ta'e kan jiru afaan Oromoo kan Oromooti ashaaraa Oromooti. Responsibility guddaa itti gaafatama guddaati nurra jira. Warra diizaayin godhurras, warra hodhurras, warra sirba qindeessurras, warra maal godhurras responsibility uummata hawaasa isa guddaati nurra jira. Kana sirriitti hubachuun gaarii ta'a. Responsibility sana ba'uuf immoo sirriitti qorachuudha. Waan biraa miti sirriitti qorattee barreeffama walitti qabsiistee gara afaaniitii gara kanatti fidda, gara fiilmiitti fidda, gara barreeffamaatti fidda. Kan biraan walaloo irratti baay'ee hin argu ijoollee xiqqoodha. Siistama ammaan argu kana keessatti namni baay'ee walaloon barreessu. Onnuma amma fakkeenyaaf feesbuukii hundumti keen fayyadamu. Takka takkaan waama qoosaama tokko poostiin godhan dubbisu nama xiqqoodha kan dubbisu. Kanaaf kuni baay'ee icciitii walaloo jechuun icciitiidhuma kan ittiin warri keenya uummanni itti waa ibsatu waan ta'eef piliis walaloo kan dubbisa. Walaloon barreeffama qarmatti dubbistu miti. Weelloo of keessaa qaba. Wanni mataasaa qaba. Jaalala isaa gaafa baraa deemtan jaalala isaa horattaa deemtu sun jajjabaachuu qaba. Karaa dhiyaa kana ijoolleen referensii sirbaa hin qabdu. Ani uummata keessaan bahee waliin sirbee yeroo sana uummata wajjinan sirbee akkan itti guddadhe sitti meera. Amma isaanii wanni hin qabanii ijoolleen amma osoo hojjetanii gara dhiyaa kanarraati kan rifeer godhan hin qaban. Uummata keessa waan akkasii hin jiru. Amantii maal waan ta'eef sochiin aadaa hin jiru. Amma referensiin isaanii eenyuun sanu bara durii osoo Wallagga ta'anii inni fiilmii sheefaa laalaniitii socho'u. Kanaaf kan godhan dhaban. Amma fakkeenyaaf waan dogoggora baay'ee achirratti natti mul'ata gara sochii kanaan. Dhiirri hundi shaashii hidhatee ba'a. Mataa jalatti kan hidhatamu. Hin jiru waan akka kanaa jiru. Kan jiru shaashii kan hidhatu naannoo Naqamtee fi naannoo Harjooti kun. Nu awuraajjaa ja'a tokkotti wanni isaanii adda baasneeti kan irratti hojjetaa turre waan ta'eef sun adda ba'uu qaba. Naannoon Horroon qabu gimbiin kan mataasaa qaba akitti wanni godhu Dambidoolloon kan mataasaa qaba sirba garasii dhufe hundaaf kana godhattee hin deemtu jechaadha. Wayaan illee adda addadha. Sochiin illee adda addadha. Riferensii dhabaneeti jaallatanii miti. Kanaaf isaanii maalan jedhaa sumaanii warra bubbule kana warra muuxannoo duraa qabu kanarra sirriitti qo'achuudhaan irratti sochii taasisaa malee qaawwa guddaati mul'ata. Isa kana akkasitti amma harka raasaa akkasittiin ijoolleen durbaa sirboonnaa hawaa sirban never harki hin raafamu uummata keessatti kan harka raasaa akkas jedhu hin jiru eessaa dhufeen namticha Finfinnee irraa dhaqee onnaan ishee akalsiisu tireeningii garuu keewwaan akkasii isatu waraabamee isa argan ijoolleen inni kan uummataan dogoggora kanaaf akka toluuf malee xaarmaa isaanii wanni jechuun miti sirba bareeda dhiyeessuutti kaateetti ijoolleen karaa gama keenyaan waan jennu waan ani isin gaggaafadhu fixeetti kanan jiru egaa yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf waan baay'ee otoo kaasuu dandeenyuuti kan hin kaasin hafne egaa kitaabni isin of harkaa qabattanii jirtanis ammoo yeroo dhiyoottidha akka inni eebbifamu mee yoom eebbisiisuudhaaf yaaddan?
Amma murtoomne gaafa sana kan jedhu hin jiru gaa galmii aadaa Oromoo kan Finfinnee jiru kun torbetti qabamaadha. Amma mee isaan wajjin haasofne egaa Facebook irratti yookiin immoo miidiyaa dhuma irratti poosti goona. Hordofnee nunis guyyaa isaa daawwattoota keenya dhuunfaa Facebookiidhaan isin beeksisna innee asuma waadaa seenna. Egaa turtii bareedaa nu waliin taasistaniif bu'aa bahii jireenya keessanii dhimma aartii Oromoo irratti dhimma ogbarruu irratti akkasumas dhimma tiyaatira Oromoo jalqabaa dukkanaan duubaa irratti waa baay'ee dhakaasaa kan turre. As istiidiyootti argamuudhaan turtii haganaa nu waliin taasisuu keessaniif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduu isin galateeffanna Dooktar. Baay'ee galatooma ammas na barbaadanii waan kana waa buusaa jettanii waa irraa dhageenyee referensiimaaf nu gargaarattanii na waamuu keessanii ulfina godhadhaa jiraadhaa fayyaataa jabaadhaa jedhaa baay'ee gaariidha. Hedduu galatoomaa Dooktar ulfaadhaa isiniin jenna kabajamaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii haga ammaatti Dooktar Gammachuu Wiirtuu waliin taasisaatii turreerraa waa hedduu akka barattaniif akka itti bashannantan waa hedduu immoo akka irraa kuufattan abdii guddaadha kanan qabu. Egaa qophiilee keenya simboo aartii torbeetiin bifa kana fakkaatuun waan jajjaboodha kan qabannee isinii dhiyaannu warreen FIB waliin hojjechuu barbaadan oomisha keessan beeksifachuu kanneen feetan akkasumas immoo qophii simboo aartii kana ispoonsar gochuu kanneen feetan karaa iimeelii Finfinnee Integrated Broadcasting nu quunnamuu hin dagatina. Qophii kana qopheessuun kan isin faana ture ani Lalisaa Lamuuti. Ogeessi kaameeraa Biraanuu Dajanee nu faana ture. Qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuu daawwadhaa isiniin jechaa nagaa isinitti dhaamannaa horaa bulaa reebanaa.